ጸሐፊው ጃዋር መሐመድም የተናገረውም የጻፈውም ይህንኑ ነው። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ከእናቴ ወር ከወጣሁበት እስከ 36 ዓመት ዕድሜ ውስጥ ነው። የትናንት ትዝታ ውስጥ ይህ ኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ትውጣ ከፋፋይና አተራማሽ ንግግር ከጎደለ መጽሐፉ የምር ሙሉ አይደለም። ኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ትውጣ። እኔ ባለሁበት 99% ሙስሊም ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ደፍሮ ቀና አይልም። በሜንጫ አንገቱ ነው። በሃይማኖት የማይመስሉን ሁሉ መተንፈስ አይችሉም፣ ከተነፈሱ ደግሞ በሜንጫ ነው የሚለው ፍጅት ቀስቃሽ ንግግር በመጽሐፉ አንድ ምዕራፍ አላገኘምና መጽሐፉ ጎደለ። Jawar Muhammad kitaaba irruu barreesse, kitaaba sobaan barreesse, seenaa dhugaa lafarra jiru hin barreessine, waan qabsoo keessatti geesse tokkollee kitaaba isaa keessatti hin geessine. Akkasumallee Jawar Muhammad kaleessa gaafa qabsoo keessa ture, namoonni tokko ani musliima ol jedhee na laaluu hin danda'u, ka ol jedhee na laale mormi isaa maanca irraa murama jechuun dhaaddataa ture. Afaan tokko keessa arraba lamaatu jira, afaan kalee ittiin dubbate, garuu har'a kitaaba keessatti ittiin hin barreessine. Seenaa isaa hoo akkam godhe kan kitaaba keessatti barreeffame faallaadha. Akkasumallee kan inni kalee dubbataa ture faallaadha. Jireenyi isaa kan kalee kan biraa kan har'allee kan biraa afaan tokko keessa arrabni lama margee jira kan jedhu miidiyaan Habashaa. Akkasumallee dookumantarii xiinxalaan siyaasaa bara wayyaanee ittiin kuffisuuf achirratti qopheesse har'a mootummaan bilisiginnaa irra deebiin dalagee gadi baasee jira. Obbo Jawar Muhammad irratti warroota aangaa'ota gurguddoo bilisiginnaa jedhaman maallaqa kafaluun Obbo Jawar Muhammad irratti gara sooshaal miidiyaatii fi lafalleen irratti bobba'ee jira. Kana keessa shiraa akkamtu jira. Dookumantariin kun maaliif qophaa'e kan jedhu kanaafi kan kana fakkaatan gurra isin buufna. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan guyyaa guyyaan oduulee oowwituu haala Oromoof Oromiyaa keessa jiru hundumaa dhaga'uu namoonni barbaadan filannoon keessan chaanaala keenyaa ta'u subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasumallee rakkoo naannoo keessan jiru gabaabsitanii viidiyoo daqiiqaa tokkootii gadi gara keessatiin telegiraama Oromaan jedhu sarchi gootanii argattanii nu erguu ni dandeessu. Dabalataan komentii jalatti eeruu nuuf kennuu ni dandeessu. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota viidiyoo gaggabaabolee miidiyaan Habashaa qopheessee dookumantarii bara wayyaanee akkasumallee bara san durallee gaafa Jawar dardaraa yookaan dargaggeessaa jechuudha. Qabsoo inni mallasaa waliin godhaa ture yaadi ammallee gaafa Hayilmaaram Dassaaleny waliin godhaa ture dookumantarii isaa san har'a bilisiginnaan irratti daladdee jechuudha. Jawar Muhammad balleessuuf kutattee waan lafaa kaatee fakkaatti. Isa sanillee gurran isin buusa baay'ee waan nama gaddisiisu keessa kitaabni Obbo Jawar Muhammad Itoophiyaa keessatti isumaayyuu bakka barbaadan jijjiiranii gatii ol kaasanii ummatatti gurguraa jiran kanallee gurran isin buusa. Kanumaayyuu namni bitatuu danda'u warra aangaa'ota mootummaatii fi aangoo gurguddoo qaban qofa hawaasatti hin gurguramu kunumtuu jechuudha. Maaliif akka ta'ellee hanga tokko irraan isiniif qooda jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti kan ittiin kaayyannu dookumantarii Obbo Jawar Muhammad irratti miidiyaan Habashaa Faanaa jedhamu qopheesse miidiyaa mootummaa guddaadha. Miidiyaan kun hordoftoota miliyoona 1.2 oli kan qabu jechuudha. Kanaafuu miidiyaa san irratti dookumantariin qophaa'e kan maali ergaan isaa maali kan jedhu isiniif hima isumaan haa eegallu jechuudha. Walumaa galatti dookumantariin kun hundumtuu dookumantarii hawaasni hin deeggarree fi sabaaf sablammiin hin deeggarre jechuudha. Viidiyoon tokko yookaan qabiyyeen nama tokko kan deeggaramtee yookaan kan fudhatama qabaatu komentii isaa ilaalama jechuudha. Komentii isaa jala seentanii ilaaluu yoo dandeessan jechuudha. Hundumtuu kun sirrii miti wanni Jawar Muhammad jedhe dhugaa kan jedhu malee soba kan jedhu tokkolleen hin jiru jechuudha. Dabalataan dookumantariin kun wanni qophaa'ee fi kun ifa jechuudha. Jawar Muhammad balleessumaa fi walumaa galatti jechuudha. Ummata biratti jibbaa akka ummanni jibbee ummanni ajeeffatuu fi Jawar amantii nama qoodaa Jawar maanca morma murajee baqa waan adda addaa ummata musliimatii fi ummata kiristaanaa wal afaan kaa'uuf kun kan hojjetame. Dookumantarii kana yeroo duraatiif Mallas Zeenaatu ittiin dalagaa ture jechuudha. Mallas Zeenaa irratti ittiin dalagaa ture Obbo Jawar Muhammad. Gaafa asirratti mootummaan ragaa bahee jechuudha viidiyoo kan isinin dhaggeeffachisa viidiyoo sanillee jechuudha daawwattoota kiyya akkuma iskiriina irratti argaa jirtan sagalee ittiin isiniif bannanii dhaggeeffatan jechuudha dura yaadan irratti isiniif kenna. Viidiyoo kana Jawar Muhammadiif ragaa bahee jechuudha mootummaan akka Jawar Muhammad nama gantuu hin ta'inii fi jalqabarraa kaasee akka inni qabsoo ijoollummaa isaatiin qabsoo Oromoo geggeessaa ture jechuudha. Har'a ofii isaatiif irratti dalaga jedheeti ragaa isaaf bahee jechuudha. Akkamitti jettanii na gaafatuun keessan ol Jawar gaafa ijoollummaa isaa amata 20 amata 10 wayii qabsoo keessa akka jiru viidiyoo iskiriin irratti argitan kanarraa fudhatu ni dandahama jechuudha. Kuni ragaa guddaadha jechuudha. Seenalleef ni ta'a. Dabalataan
waa'een inni gaafa maancaa morma irraa cirra jedhee maali kan jedhee Jawar viidiyoo san jechi isaa sirrii miti dhugaadha jecha sirrii hin fayyadamne suni seera miidiyaallee ni cabsa jechuudha akkasumallee seeraa miti seeraan ala nama tokko ni deeggara jettanii daba hin deeggaranii beeka sirrii miti jechi inni fayyadame garuu diinaa irratti fayyadame yeroon isaa darbe jechuudha waan darbe immoo har'a irra deebi'anii haaraa godhuun hin ta'u jechuudha sun darbee jira jechi inni fayyadame sirriidha sirrii miti dhibbaan dhibbatti sirrii miti garuu darbee jira diinaa irratti fayyadamee ittillee milkaa'ee jira sirriitti ittiin milkaa'ee jechuudha jecha san jechuudha maal jedhe viidiyoo dhaggeeffadhaa. Egaan daawwattoota kiyyaa akkuma afaan Jawar Muhammad irraa dhagaa jirtaniif viidiyoon kun kan har'aatii miti jechuudha yoo xiqqaate gara waggaa 8 waggaa 9 duraati jechuudha garuu har'a haaraa godhanii ol kaasan yeroo sadaffaa fi mootummaan viidiyoo kana irra deebi'ee kan hojjete jechuudha jalqaba Mallas Zeenaawii faalleen viidiyoo kana Jawar Muhammad irratti Jawar Muhammadii fi qabsaa'ota Oromootii fi uummata musliimaa irratti illee hojjetanii turan jechuudha Hayli Maaram Dassaaleny gaafa aangoo irraa bu'uu deemullee dhumallee viidiyoo kana dalage jechuudha viidiyoo dookumantarii viidiyoo kana irratti dalaganii jechuudha dookumantarii kana uummatatti gadi baasanii turan gaafa aangoo gadhiisuuf deemu asirratti amma wanni akkanatti mootummaa wawwaachisaa jiru mootummaan keessa fi alalleen jechuudha shoorar kaa'ee akka ta'u dhabe inuma amma maal jedhaa jiran Jawar Muhammad shoorar kummaan farrajuuf deeman naa isinii ma dhaggeeffadha oduun guyyaa nu geessu namoota qaamaan itti dhiyeenyan na ummata mootummaa waliin dalagaa jirurraa kan odeeffannee jechuudha dhaggeeffadha Jawar Muhammad galmeen isaanii kan gaafa duraa mana hidhaa ittiin hidhamaa ture sunillee bifa haarayaan irratti banamuuf deemti tokko jedha ar'allee bilsiginnaan dookumantarii yaadik ittiin Oromoo cabsaa ture musliima fi kiristaana wal afaan kaayaa ture san hayyoota Oromoo ittiin farrajaa ture sanii har'allee bilsiginnaan gara miidiyaa isaanii faanaan hojjetanii gadi baasanii jiran viidiyoon akkam jetti dhaggeeffadha afaan amaariffaatiin viidiyoon afaan oromootti isiniif ni kaa dhaggeeffadha viidiyoo ጃዋር መሐመድም የተናገረውም የጻፈውም ይህንኑ ነው በመጽሐፉ ገጽ 414 እንደ መውጫ በሚለው የመዝጊያ ርዕስ ስር ይህ ሰፍሯል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከልጅነቴ ጀምሮ አመለካከቴን በመቅረጽ ረገድ ሚና የነበራቸውን ማህበራዊ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ሁነቶች በትምህርት ቆይታ ያሳለፍኩትን ዳስሻለሁ። ሆኖም ግን ሁሉንም ለመዳሰስ ወረቀትና እስክሪብቶ አይበቃኝም ብሏል። በእርግጥ መጽሐፉ በተቀናጀ እቅድ የተጻፈ ሳይሆን የእስር ቤት ጊዜ ማሳለፊያ መሆኑን በመግቢያው ላይ የሰፈረውና ይህ መጽሐፍ የተጻፈው አንዲት ቀን እንኳን የዓመት ያክል የምትረዝምበትን የእስር ቤት ቆይታ ጊዜ በስራ በመጠመድ ለማሳለፍና ለመቋቋም ነበር የሚለው አረፍተ ነገር የመጽሐፉን የዓላማ አድማስ ይነግረናል። መጽሐፌ የልጅነትና የእውቀት ዘመን ትዝታዬ ነው አለ ጃዋር መሐመድ። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ከእናቴ ወር ከወጣሁበት እስከ 36 ዓመት ዕድሜ ውስጥ ነው። በዛ ውስጥ ብዙ የሰራሁት ስራ ውስጥ ስህተቶች አሉ፣ ማስቶች አሉ። በዚህ በማይጸጸትበት በጃዋር የትናንት ትዝታ ውስጥ ይህ ኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ትውጣ ከፋፋይና አተራማሽ ንግግር ከጎደለ መጽሐፉ የምር ሙሉ አይደለም። ኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ትውጣ ሃይማኖት የማይመስሉን ሁሉ መተንፈስ አይችሉም፣ ከተነፈሱ ደግሞ በሜንጫ ነው የሚለው ፍጅት ቀዝቃሽ ንግግር በመጽሐፉ አንድ ምዕራፍ አላገኘምና መጽሐፉ ጎደለ። እኔ ባለውበት 99% ሙስሊም ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ደፍሮ ቀና አይልም። በሜንጫ አንገቱን ነው የምንለው። daawwattoota keenya kabajamoo namoonni afaan amaariffaa hin beekne afaan oromootiin gabaabseetiin isinima waan miidiyaan kun amma dookumantarii obbo Jawar Muhammad irratti hojjete jechuudha hiika kitaaba hin gaabbu namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti yeroo ijoollummaa irraa hanga yeroo barnoota jireenya dabarsee kan ibsuudha barreessan kitaaba obbo Jawar Muhammad waan gaazixeessaan jedhee qabadha dabalataan ammallee fuula kitaaba 414 Jawar kan jedhe barreessee jireenya kiyya ijoollummaa irraa kaasee hanga barnoota hanga ammaatti siyaasa keessa darbee hanga ammaatti yoon barreesse qalamii fi daftariin na hin gahu jedhe Jawar garuu kitaabni isaa kan ibsuu fi kan barreeffame ergaan isaa kanarraa faallaadha
kitaabni kan ibsu waa'ee mana hidhaa malee waa'ee jireenya isaa waan keessa darbee tokkollee hin barreessine jedha. Qabadhaa gaasirratti jechuudha. Jawaar garuu kitaabni kiyya seenaa ijoollummaa kiyyarraa kaasee siyaasaa dabalatee hamma barnoota hamma amma jirutti kan ibsuudha jedheeti barreessee jedhe. Amma deebi'ee immoo kitaabni isaa mata dureen akkas jedha malee garuu wanni inni kitaaba kana keessatti barreessee wanni tokkolleen kitaaba kana keessa hin jirtu, kitaaba kana keessatti hin barreeffamne barbaannee dhabne. Kanaafuu kitaabni kitaaba sobaati, kitaabni irruudha jedhutti jira jechuudha. Gaazixeessaan kun hin xumurre jechuudha. Hiikaan isaa hin xumuramne jechuudha. Dabalataan ammallee maal jedhe jechuudha. Hojii Jawaar isa kaleessa Oromiyaan kophatti irraa haa muramtu Itoophiyaa irraa jedhe garuu kitaaba kana keessatti hin barreessine fakkaata. Kitaabni isaa guutumatti hir'uudha yookaan kitaabni isaa seenaa sobaa irraa barreeffame. Jawaar kaleessa kan jedhaa ture ani nama amantii musliimaa hordofuudha. Namni kamiyyuu ol jedhee na ilaaluu hin danda'u. Yoo ol jedhee na ilaale mormi isaa ni murama jedhee ture. Garuu kitaaba keessatti waan tokkollee hin barreessine. Har'a afaan tokko keessa arrabni lama eessaa jira? And af ውስጥ ሁለት ምላስ አለ ወይ? Si ni dhageessami dhaggeeffadhu kun miidiyaa Habashaa kan dookumentarii Jawar Muhammad irratti qopheesse jechuudha. Yoo gurra qabaatte haqlii qabaatte hayyuu kan kee diinni akkanatti haadhataafi jira jechuudha. Yoo sammuun si yaadde jechuudha. Keenya har'umallee miidiyaarraa wal nyaatti wanni isiif galle tokkolleen hin jiru jechuudha. Obbo Jawar Muhammad biyya alaa jira. Biyya kana waan akkasii dhiisati waan miidiyaan kun akkanatti gadi fageenyaan haasa'u kana amma seenaa isaan soba godhanii haasan kana hundumaayyuu kitaaba isaa keessatti barreessee jira. Waa'ee Oromiyaan Itoophiyaa irraa haa cittu kan jedhan kanallee kanammoo kan fayyadame har'aa miti jechuudha. Gaafa wayyaanee waliin qabsoo godhu sani jechuudha kan inni waan kana fayyadame jechuudha. Namni siyaasaa fakkeenyaaf siyaasaanii akkuma qilleessaati garuma qilleessi deemti jechuudha. Maaliif gara gabaan jirtutti deemti jechuudha siyaasaan jechuudha. Sigalee maaliif diinarratti gaafa waan tokko jechuudha. Diinarratti gaafa waan tokko influence of gootu jechuudha. Diinarra gaafa dhiibbaa geggeessuuf deemtu waan diina saniin itti cabsituu fi waan diina saniin itti mooyatu karaa barbaaddatta. Daantii barbaaddatta. Sigalee kana keessatti immoo Obbo Jawar Muhammad jecha kana fayyadamee jechi kun immoo 100% Jawar qofa osoo hin taane uummata Oromollee ni milkeesse wayyaanee ittiin cabse isas ni milkeesse jechuudha. Dhibbaan dhibbatti milkeesse. Garuu guyyaa sun darbee jira. Har'oo maaliif kana fidan ka jedhu gabaabseen isinitti hima. Jawar Muhammad ittiin maqaa balleessuu fi uummata Oromoo bira jaalala inni qabu gadi buusuudha. Tokko. Kuni qabxii tokko naa qabadha. Qabxii lammaffaa irratti wanni dookumentariin kun qophaa'ee gadi bahee fi akkuma beekamu yoo yaadattan ta'e gaafa wayyaanee wal lolaa turan uummata Tigraay wal dhaa turan jechuudha. Dr Abiyyiin yookaan bilsiginnaani uummata Amaaraa jalatti mataa qabattee uummata Amaaraa waliin dhaa turte jechuudha. Tigraay dhaa turte. Har'a uummanni Amaaraa sunillee guututti harkaa yaa'ee eenyu qaba Dr Abiyyiin yookaan bilsiginnaani uummata musliimaatii fi uummata Oromoo qofa kan inni hanga tokko qabu sunuu hundaa miti. Amma maaliif waan kana qopheesse gabaabduutti uummata Amaaraa jalatti mataa qabatu barbaadan jechuudha. Bilsiginnaa walumaa galatti amanaa kana jaalala uummata Amaaraa biraa barbaaduuf waan kana qopheeffamee jechuudha. Uummata sanirra jaalala argatuu fi deeggarsa argatuu fi hayyuu Oromoo irratti dookumentariin kun qophaa'e kanuma dhugaan jirtu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo dammaquu qaba, uummanni Oromoo dhaggeettii walii qabaatuu qaba. Akkasumallee waan hayyuun isaanii jedhuun dhagahuu qaba, jala deemuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa Piraayim Ministeer Dr Abiy Ahmad jechuudha osoo nu Oromoodha namni kun Oromoodha nama biyyaaf yaadu dhiiga keenya waan fedhellee ta'u dabaa keenya hin qajeelfanna jennu dookumentarii kana irra deebi'ee qopheessuun isaa jechuudha. Uummata musliimatii fi uummata kiristaanaa wal afaan kaa'u tokko. Lammaffaa irratti immoo uummata Amaaratii fi uummata Oromoo wal afaan kaa'u. Sadaffaa irratti Jawar Muhammadiif uummata musliimaatii fi akkasumallee sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jirtu Jawar Muhammad akka jibban godhuuf waan biraa tokko ergaan dookumentarii kanaa kan hojjetame hin jiru jechuudha. Kuni qabxiilee gurguddoodha jechuudha. Akkasitti qabadda. Kanaaf Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa dammaqee jechuudha. Tokko tahee diina si nyaatuuf sitti deemu firraa qolatuu qabda. Akkasumallee hayyuu kan kee dura dhaabbattee balaa isatti deemtana irraa eegamuu qaba jechuudha. Kanuma hundarraayyuu daawwattoota kiyya wanni nama gammachiisu maali beektanii? Jawar Muhammad amma booda hanga Abiyyiin Ahmad biyya Itoophiyaa jedhamu san bulchuutti Itoophiyaa keessatti deebi'uu hin danda'u. Na amanaa kana maaliifin isiniin jedhe dookumentariin harka geessee jira jechuudha. Waan tokko yoo Abiy Ahmad Jawar Muhammad biyyatti deebise
guyyaa sanii dhugaa rabbii ani waan barbaadan naqatta inuma hin deebuutiin xalaan siyaasaa obbo Jawar Muhammad amma boodan jechuudha tasumallee Itoophiyaa keessatti deebuu hin danda'u jechuudha kun immoo gammachuu guddaadha uummata Oromootiif maaliif jedha nagaafadha Jawar Muhammad ala jiraate akkasumallee Afrikuma keessa jiraatu dhabuun isaan hedduu na gammachiisa Awurooppaa keessa jiraatuun baay'ee na gammachiisa maaliif biyya dimokiraasiitti amantu waan ta'eef jechuudha achi keessa eenyumtuu quba sitti laatu hin danda'u jechuudha kanaaf baga sila osoo Oromiyaa keessa yookaan Itoophiyaa miti Afrikuma isa keessa osoo jiraate jechuudha dhugaa rabbii arra rakkoon takka akka irra geessu shakkiin qabaatina Keeniyaa san keessa osoo jiraate kan kitaaba isaa inni amantummaan itti kenne jechuudha baaca dabalee achi akka godhe baasee mootummaa Itoophiyaatti erge jechuudha nabsa isaallee balleessuun irraa shakkii tokkoon qaba jechuudha irraa duuba hin deebi'anii jechuudha kanaaf uummanni Oromoo kun gammaduu qaba jechuudha kana fakkaate jechuudha daawwattootaaf kabajamtoota keenya akkuma viidiyoolee isin dhaggeeffachiisaa ture miidiyaan Habashaa haala kanaan hayyuu keessan obbo Jawar Muhammad irratti duula cimaa geggeessaa jira kana Oromoon beekee ofirraa dura dhaabbatuu qaba bilisummaan ni dhufti qabsoon itti fufti qabsaayaan ni kufa kanaaf abdii hin kutatinaa jenna daawwattootaaf kabajamtoota qophiin kun qophaa'ee kan isiniif darbaa jiru chaanaala Oromaan irraa ati kan viidiyoo kana teessee ilaalaa jirtu subscribe osoo hin goone keessaa hin bahin guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa haala yeroo Oromoof Oromiyaan keessa jirtu irratti kan fuulleffatu qabattee kan isiniif dhiyaannu taana chaanaala kanarratti namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa irraa fayyadamaa akkasumallee viidiyoo laayikii godhuu hin dagatinaa yaadaaf gaafii ta'e sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessu hin dagatinaa qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.